Nageenya Waaqayyoo isinii haa baay'atu. Hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootiif hundi keessanuu akkam jirtu? Nagaa keessanii ani nagaa kootii galata Waaqayyoo siinlee baga nagaa taatan baga jiraatas jecha. Egaa hundi keessanuu hordoftoota koo warroonni amantaa Ortodoksii tawaahidoo taatan hundi keessanuu baga itti isin gaheessiniin jedha. Amiin walumaanuu bagatti nu gahee kan baranaan nu gahe immoo egereenis nu haa gahu siniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Akkam jirtu isin nagaa keessanii siniin jechuu jaaladha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtanii har'a guyyaa akka Itoophiyaatti har'a guyyaa warra kiristaanaa yookiin immoo ortodoksii taanee hundaaf guyyaan kun guyyaa ayyaana keenyatti jechuudha. Kanaaf kanaaf buna danfisee buna akkasitti baqa kabajaa jira jechuudha. Kanaaf kushiina arabaa keessas ta'u kaayaa waan ayyaana keetii guyyaa ayyaana keetii hin irraanfattu hin kabajaa yoo kan kabajuus buna qabaachuus baatte laphee kee guutuudhaan amantaa hin kabajaa jechuudha. Sinii galee amantaan kan dhuunfatii jechuudha waan ta'eef maaliif waa itti amantu san hin galateeffataa hin kadhataa hin kabajasii jechuudha. Sinii galee kanaaf anillee guyyaa har'aa kana kophaa kiyyas ta'u kushiina arabaa keessas ta'u baqa waan hin qabu tokko godhadhee baqa Waaqayyo kiyya galateeffadhee Waaqayyo kiyya baqa kadhachuu barbaada jechuudha. Kanaafin guyyaan kun immoo guyyaa addaati waan ta'eef kanaaf hundi keessanuu bagatti isin gahee jechuun dhufee jechuudha. Innaa kana fakkaataa siniin jedha hordoftoota kiyyaa koottatii buna dhugaalleedha. Buna danfisee jira, bunni danfee jira, kophaa kiyyaan dhugaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kaammoo shiniin eessa jechuu dandeessa. Shiniin isin jirti buna dhugaa jira waan ta'eefani. Kanaafanii jechuudha ishee. Kanaafanii buna dhugaatanii viidiyoo isinii waraabee jechuudha. Innaa kana fakkaataa koottatii buna dhugaa isiniin jedha. Asumaanin immoo gorsa xiqqoota akkasiniif qaba. Ijoollee shamarranii jechuudha. Na dhaggeeffadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Gorsi illee maalidha? Yeroo baay'ee nuti ijoolleen keessattuu shamarran biyya arabaa jirru yeroo baay'ee rakkina adda addaatiin nu qunnamaa haaluma jireenyaa keessatti haaluma mana namaa jiraattu keessatti waa hedduutu si qunnama. Garuu wanta si qunnamu kana immoo obsaan dabarsuudha malee hiriira ofitti jettanii kushiina arabaa keessatti sammuu keessan hin dhabinaa hordoftoota kiyya. Maaliif beektanii addunyaan sagalee 10 hin guuttu san maaliif wanni hunduyyuu hiriira ofitti jette sammuu kee dhabda malee ofii kee of dhabda malee wanni sun waan gootu hin qabdu jechuudha. Kanaaf immoo tasgabbeessitanii wanta isinitti dhufu qormaata isinitti dhufu hundumaayyuu obsaan dabarsuu qabdanii jechuudha. Kanaaf kushiina arabaa keessallee yoo jiraattanii maatiin bira jirtan yookiin madaamin bira jirtanis kan isin qabdu ta'e kan hir'isiin gootu ta'e ofitti marartina. Akkasuma immoo ijoolleen qarshiin jalaa badee yookiin wanta adda addaa taatanii hiriira ofitti jettan ani homaan godhu ammaan booda waggaa 5 taa'ee waggaa 6 taa'ee dadhabee jira maatiin koo akkas godhee jira jettee abdii hin kutin. Maaliif beektanii sababni isaa jireenya kee jiraattu keessatti yoomiyyuu abdii hin kutin. Abdii hin kunne taanaan bakka galma yaadde gahuu hin dandeessa. Maaliif kaayyoo keetiif karoora keetii abdii hin kutatin malee iddoo ati jetti san haa fagaatu haa guyyaa sirraa fagaatu malee hin geessaa jechuudha. Kanaaf jireenya kee keessatti abdiin kutatin yoomiyyuu abdiin kutatin qormaata sitti dhufu immoo maaliif natti baa'ate qormaanni kuni maaliif jettees abdii hin kutin. Qormaanni sitti dhufu immoo ifatti si baasa waan ta'eef keessa darbuu qabda obsitee wanta sitti dhufu san hundumaasayyuu obsitee keessa darbuu qabda malee akka garaasi ta'e hin ta'in. Kanaaf obboleewwan koo keessattuu ijoollee mana madaamii jirru hundi keenyayyuu obsaan dabarsaa. Qormaanni sitti dhufu hundumaa obsaan dabarsi. Yoo rakkattes yoo dhiphattes obsaan dabarsi. Jireenya kee irratti wanni sin gorsu keessa jireenyuma kee keessatti hin dhiphatin. Yeroo baay'ee nuti hin dhiphanna. Akkasuma namaaf yaadna. Akkasuma abdiillee hin kutan. Garuu abdiin kutatinaa. Hin dhiphatinaa illee. Inuma namaatiif yaaduu numa jira garuu baay'istanii sammuu keessanii olitti hin dhiphatinaa. Wanti hundi guyyaa isaa eeggatee hin ta'a waan ta'eef. Abdiin kutin. Ani har'a akkasiin godhuu, ani har'a mana ijaarradhu, ani yookiin birriin kaawwadhu ammaan booda akkas ta'ee abdii kutadhee warroonni jettanii abdiin kutatin obboleetti koo jireenyi abdii kutachuu keessatti hin barbaachisu. Abdii kutatte taanaan duubatti haftaa jechuudha. Garuu gahuu hin dandeessu. Garuu abdiin kutanne taanaan galma guddaa gahuu dandeessa. Kaayyoo qabda taanaan, karoora qabda taanaan
nama hojjedheen of jijjiira jettee qormaata sitti dhufu hundaa obsitee dabarsita taanaan ati waan guddaatti bahuu dandeessa. Kanaaf hunduma caalaa abdiin kutinaa waan hojjettan jireenya kee keessattuu abdiin kutin. Yookiin immoo namni namaan jibbame jettee abdiin kutin. Ilma namaatiin jibbame jettee abdiin kutin. Ilmi namaa homaa siin godhu. Ilmi namaa ilmuma namaati. Ilmi namaa gaafa farkaa qabdu fira keeti. Gaafa ati dhabde garuu diina keeti. Gaafa ati harkaa qabdu hundumas jaalata. Gaafa ati harkaa dhabde garuu hundumas jibba. Kanaaf obboleettii kusheenaa arabaa keessatti of hin gatin of yaadadhu. Hanguma barbaadillee ta'e of yaadachuu qabda. Ofitti deebi'uu qabda. Yaada gara kee gochuu qabda. Yaada namaa dhiistee waan namaa dhiistee ofii keetii of taatee jiraachuu qabda. Ofii keetii ofii yaaduu qabda. Maaliif nama waggaa 18 olii yoo taate baqa jireenya kee mataa keetii jiraachuu qabda. Ofii keetii of bulchuu qabda. Nama takkas naa godhaa namatu naa beekaa karoora kee kaskasii jechuun qabdu. Kan karoora kee beeku si qofa. Kan kaayyoo kee beeku si qofa. Haati fi abbaan keetu kaayyoo kee siin beekan. Kas si beeku si qofa jechuudha. Kanaaf karoora fi kaayyoo kee beekuu qabda. Of gatuu siin qabdu. Abdiis kutachuu qabdu. Yoomiyyuu abdiin kutatina. Jireenya irratti keessattuu abdiin kutin. Nama siin jaalanne wajjin hin boo'in. Beqa hin boo'in nama siin jaalanne wajjin. Maaliif? Yoo ati nama siin jaalanne wajjin boocha boruu si gatee deema waan ta'eef. Kanaaf ijoollee shamarran keenya gorsi kun hunduma keenyaaf ta'a. Akkasuma yaada qeeqayyoo qabaattan koomeentii jalatti barreessuu hin dagatina. Warroonni mana kanaafis haarawaa taatan sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Dubbiin baay'atteef harreetti fe'anii jedha Oromoon keenya gaafa bommaaku. Akkasanii yoo baay'ates gorsi faayidaan qabu. Waan xiqqaatti keessaa jecha lama jecha takka yoo qabatte si fayyaddi. Ana si fayyada sillee fayyada jechuudha. Inni akkasi nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti viidiyoo kana laayik sheerii gochuun dagatinaa galatooma.